Jira jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalee keenyaa akkam jirtu baga nagaan dhuftanii deebi'ee dhufeera. Dr. Bojaalan jedhama. Har'a akkuma yeroo darbe isiniin jedhe har'a akka deebi'ee akka dhufu isinitti himeen ture. Yeroo darbe waa'ee heedekii yookaan bo'uu mataa irratti waan tokko isinitti himeen ture. Sanumaan har'a yeroo darbe waa'ee piraayimarii heedekii yookaan immoo bo'uu mataa isa of danda'ee akka dhukkubaatitti lakkaa'amu san isinitti himeen ture. Har'a immoo sekandarii heedekii yookaan immoo bo'uu mataa isa mallattoo dhukkuba biraa ta'ee fi bo'uu mataa sanirra dhaabbannee akkamittiin dhukkuba keenya san baruu dandeenya. Bo'uu mataa keenya kun akkamittiin dhukkuba keenya san nutti hima. Akkasumas immoo dhukkuba maaliiti? Mallattoo eenyuti bo'uu mataa kan jedhuu fi mallattoolee biroo bo'uu mataatiin wal qabatanii agarsiistuu dhukkubootaa ta'an isinitti agarsiisuu fi akkamitti akkasiin bo'uu mataa irra dhaabbattanii warri bo'uu mataa qabdan dhukkuba keessa san bartan isinitti muufan deebi'ee dhufeera. Nu hordofaa. Egaa akkuma yeroo darbe isiniin jedhe bo'uu mataa piraayimarii fi sekandariitti qoodama. Akkamitti bo'uu mataa dhukkuba nama tokko irratti illee hakimni akkamitti akka ga'u iccitii tokko tokkoon isinitti himaa jechuudha. Tokkoffaa irratti meninjaayitis dhukkubni jedhamu jira. Meninjaayitis jechuun infekshinii haguugduu bireen tishuu yookaan sammuu jechuudha. Dhukkubni meninjaayitis jedhamu kun dhukkuba siireesii fi ajjeesaa ta'edha. Mallattoo isaa inni guddaan bo'uu mataa, morma gogsaa fi qaama gubaa. Kana sadeen qabaata yoo xiqqaate bo'uu mataa, qaama gubaa fi morma gogsaa qabaata. Kan irratti dabalatee waan akka quldeebisiisaa, ifa jibbisiisuu, sagalee jibbisiisuu, wantoota akkasii fi qaamni isaa laansha'urree hanga ga'uutti deemaa jechuudha. Yeroo akkasii bo'uun mataa kun mallattoolee akkasii qabaata jechuudha. Inni biraa sabalachinoid hemorrhage kan jedhamu illee jira. Sana jechuun immoo sammuu keessatti dhiiguu jechuudha. Ujummooleen dhiigaa sammuu keessatti gaafa dhiigan sabalachinoid hemorrhage kan jedhaman jira. Sun sababa gargariitiin dhufuu danda'a. Namni tokko rukutamee kufee illee akkasumas immoo dhukkubaan illee dhufuu danda'a. Sun mallattoo isaa kanaan wal fakkaata garuu qaama gubaan qabu. Sabalachinoid hemorrhage kun qaama gubaan qabu yeroo akkasii sabalachinoid hemorrhage jennaan jechuudha. Inni biraa dhukkuboota biraallee kan akka gilaawukoomaa jedhamu jira. Gilaawukoomaa jechuun dhukkuboota ijaa ta'anii kan agartuu miidhanoo ta'u. Hiikni isaa ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa ijaa jechuudha. Intiraakular pireejarii kan jedhamu jira. Sun yoo dabalu jechuudha. Sunillee bo'uu mataa hin fidaa jechuudha. Bo'uu mataa gilaawukoomaa kun akkamitti adda baakaan irraa tokko bo'uu mataatti dabalatee ija kara tokko iji isaa diimattee iji isaa isa dhukkubdii nama sana. Iji isaa hin dhukkubdii agartuun ija isaa gadi bu'aa hin diimatallee jechuudha. Yeroo inni akkasii jiraate bo'uun mataa mallattoolee kana wajjin gaafa jiraatu namni sun gilaawukoomaa qabaa jennee shakkina jechuudha nus akka ogeessatti. Inni biraa bireen tuumar jedhamu illee jira. Bireen tuumarii kana beekuu dandeessu. Kaansarii yookaan seeraan ala baay'achuu bireen tishuu yookaan immoo tishuu sammuuti. Inni kunillee bo'uu mataa hin fidaa. Bo'uun mataa isaan dhufu garuu sammuu diferentiidha. Tokkoffaa namni bireen tuumarii kana qabu ol deebisaa qaba. Ol deebisaa isaa garuu torbee tokko dursa. Bo'uu mataa torbee tokko dursee itti ka'a jechuudha. Fakkeenyaaf otoo bireen tuumarii ani qabaadhe ol deebisaan har'a na jalqaba. Achi booda torban irraa itti kaasee heedekii yookaan bo'uu mataan qabaadha jechuudha. Akkasumas immoo wanti bo'uu mataa bireen tuumarii kana adda godhu ol jedhee namni tokko yeroo gad jedhu yookaan yeroo qufa'u yookaan yeroo sochii baay'isu bo'uun mataa isaa sun itti hammaataa jechuudha. Yeroo inni akkasii jiraatu bireen tuumar jennaan jechuudha. Mallattoodhuma heedekii yookaan bo'uu mataa kanarra dhaabbannee mallattoolee amma jedhe kana yoo qabaate namni sun bireen tuumarii qabaachuu danda'a jechuudha. Akkasumas bireen tuumarii yeroo baay'ee heedekiin isaanii walitti fufaadha. Kan deddeebi'anii miti walitti fufaadha. Inni biraa dhukkuboota akka malaariyaa yookaan dhukkuba busaa faan illee bo'uu mataa hin fidu. Busaan kunillee busaa yookaan malaariyaan kunillee hin fida.
Yeroo kun jiraatu ba'uun mataa kun qaama gubaa ol cabsaa nyaata jibbisiisuu qaama isaa kirkirsiisuu waan akkasii kana wajjiniin jiraata. Yeroo waan akkasii wajjiniin jiraatu busaa shakkinaa jechuudha. Dhukkuboonni bilaallee jiru kan akka dhukkuba taayifoid fiivarii fi dhukkuboonni biraa infekshinii tokko hedeekii kana hin fidu jechuudha. Kanaan mana hojjate mallattooleen baay'ee naasisoo ta'an jiru ba'uu mataa irratti kan namni beekuu qabuu fi yoo mallattoolee san arge kan namni kamiyyuu wal'aansaa dafeetoo yeroo san gara wal'aansaa deemu daanjer saayin yookaan mallattoolee naasisoo ba'uu mataan jedhaman jiru. Mallattoolee sun maalidhaa? Tokkoffaa dhukkubbii sun takkumaan yoo jalqabe suuta kan jalqabu osoo hin taane takkumaan yoo jalqabe yookaan sadan onseet isa nu jennu jechuudha. Kunoo jiraatu dhukkubbiin kunillee sekandarii hedeekii waan agarsiisuuf kan biraa ba'uun mataa kun yoo poosishinii yoo gajjennee ol jennu yoo sochoonu yoo qufaan ba'uun mataa kun kan nutti jabaatoo ta'e akkuma dura isiniin jedhe bireen tumarii yookaan kaansarii tishuu sammuu ta'uu waan danda'uuf naasisoodha jechuudha. Inni biraa umurii waggaa 55 ol namni ta'e tokko ba'uu mataa jabaa yoo qabaate yookaan hamaa yoo qabaate sunis mallattoo naasisoodha jechuudha. Dafee wal'aansaa barbaachisaa jechuudha. Inni biraa baay'ee sibirii yoo ta'e yookaan immoo ba'uun mataa isaa sun baay'ee jabaa yoo ta'e daanjersaan warra jedhaman keessa jiru fi mallattoolee muraasni tokko jiru. Kanaaf walumaa galatti sekandarii hedeekii kanaaf maal gochuu qabna? Wanni manatti ofii deeggarru hin jira kan jedhuuf wanti manatti of deeggarru hin jiru. Sekandarii hedeekii kamiyyuu haa ta'uutis daanjeras wal'aansa barbaada. Namni tokko ba'uu mataatii fi mallattoolee amma jenne kana yoo qabaate battaluma san gara mana yaalaa hospitaala isaa ta'u Sameeriyaals battaluma san deemuu qaba. Sanirraan kan hafe namni sun manatti wanti inni addatti of yaalu hin jiru. Dafee gara mana wal'aansaa deemudha. Yeroo tokko garuu amma piraayimarii hedeekiin kun yeroo baay'ee hin deddeebi'a. Nama dhiisee ofumaa isaatii deddeebi'a. Baay'ee nama miidhu ofumaa gallakkisee deema. Yeroo namni piraayimarii hedeekii migireen isaa ta'u tenshiin hedeekii yookaan kilaaster hedeekii qabu dhukkuba sekandarii hedeekii kana yoo dabalatu tarii isa duraa saffaa jedhee kan mana taa'u taanaan sun balaa guddaa qabaa jechuudha. Kanaaf ba'uun mataa mallattoolee amma jenne walumaa galatti mallattoolee akka qaama gubaa ol deebisiisaa sochii qaamaa wajjiniin yeroo ba'uun mataa sun kan jabaatoo ta'e ol cabsaa kan qaboo ta'e umurii isaa waggaa 55 oloo ta'e akkasumas immoo takkumaan kan jalqaboo ta'e namni kun battalumatti deemee gara mana yaalaa deemee wal'aanamuu qaba jechuudha. Kanadha waa'een sekandarii hedeekii. Wanti dabalataan immoo tarii baruu barbaaddanoo jiraate YouTube chaanaalii keenya jalatti kommenti gochuu dandeessu. Sanarra dhaabbanneetoo yeroo ta'anitti immoo irratti waan qabannee dhufuu dandeenya. Kanadha wanti jiru YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Fayyaa ta'aa, nagaa ta'aa.